lola jabaat banaana legindabarati fi abuna gindabaratitti geggeeffamaa jiruun walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa waraana mootummaa irratti gonfataa jiraachuu ibsee jira. Waraana mootummaa hedduu fixnee jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Jiraattonni aanaa abunaa gindabarat haala naannoo isaaniitti deemaa jiru ilaalchisuun OMN fi yaada kennanis injifannoon waraanni bilisummaa Oromoo labsate kun qabatamaadha jedhu. Miidhaan jabaan waraana mootummaa mudataa jiraachuus mirkaneessan. Lola kanaan qondaalli olaanaan waraana bilisiginnaa maqaan isaanii yeroof adda hin baane loltoota waraana bilisummaa Oromootiin haleelamuu kan ibsan maddeen waraanaa OMN qondaalli waraanaa rukutaman kun helikoophterri ergamee fi kaafamuu himanii jiru. Jiraattonni naannoos helikoophterri waraanaa naannichatti ergamuun qabatamaa ta'uu mirkaneessaniiru. Kana malees waraanni mootummaa lakkoofsaan guddaa ta'e dhumachuu quba qabnaa jedhan. Haleellaan diroonii aanaa abunaa gindabarat ganda doggomaa kibbiitti raawwatames taatee kana hordofuun akka ta'e ibsamee jira. Gindabaratii fi abunaa gindabarat dabalatee aanaalee godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Salaaleetti itti fufiinsaan lolli deemaa jiraachuus odeeffannee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraanii Soddombooroo waraana qindaa'aa mootummaan irratti bane injifachuu ibsee jira. Dubbi himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti Cibraanii Soddombooroo kaleessa bakka addaa Kubii Daalatti jedhamutti lola walakkaa guyyaaf loltoota mootummaan bobbaase waliin taasiseen loltoota mootummaa 35 ajjeeseen jira jedhe. Loltoonni mootummaa 30 caalan ammoo lola kanarratti madaa'uu himaniiru. Oduu gara biraatiin godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeldalloo bakka addaa Iliddoo jedhamutti lola adeemsifameenis loltoonni mootummaa 12 ajjeefamuu fi 17 madaa'uu Odaa Tarbii himaniiru. Waraana hongee fi beelaan walqabatee horiin kan jalaa dhume Oromoon Booranaa ilmaan namaa akka qotiyyootti fayyadamuun lafaan qotachuuf dirqamaa jiraachuun ijoo miidiyaalee hawaasaa fi idilee ta'ee jira. Akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane akka Afrikaatti illee horsiisa looniitiin kan beekamu hawaasni Booranaa qotiyyoo dabalatee loowwan hundi waan jalaa dhumaniif nama walitti hiinee lafaan qotaa jirra jechuun BBC'tti himanii jiru. Itoophiyaa sooruun biyyoota addunyaatiif qamadii erguuf karoora akka qabu kan dubbatu sirni bilisiginnaa gochi godhame kun dhugaa ta'uu himee jira. Guutuu gabaasa kanaa Guyyoo Waariyoo akkatti aanutti qindeesseera. Horsiis oriitiin Itoophiyaa qofa dontaane Afrikaa keessa dureen kayaamamu uummati Oromoo Booranaa sababa rakkoof gadadootiin ilmaan nama waltidhe lafaan qotaa jiraachuun ijoo miidiyaa hawaasaatiif idilee taate jirti. Hongeef waraanni finni dabaatiif beelti walir qabachuun Itoophiyaa dachee reeffaaf gaargala eegi godhanii waggoottan 4 lakkoofsiisuu irratti argamu. Gabaas dhaabbileen gargaarsa namooma kanneen akka ICR jechuun International Risk Committee faan baasaniin Itoophiyaan biyyoottan akka Sooriyaa, Yemen, Afghanistan, Myanmar, Somalia fi Libya facaaluun qa'ee waraanaaf rakkina jedhamte jirti. Humni 100 rasaasaa nyaataman, miiliyoonni buqqaanii jiru, hedduun immoo beelaaf lubbuun qaban. Mootummaan bulchi mootummaa badhaadhinaa jedha. Badhaadhi waraan dhali waraani biyyatti gaagaay. Hongeen immoo itti dabalamuun sanyii looni duguugde dhalli nama akkas immoo fararkisuun laf qotaa oola. Sangaan lafaan qotan sababa hongeetiin nu jala dhume jira. Kanaaf namoota 5 wal camaduun laf qotannee yaaduumat naannicha ka BBC'n dubbiseeti. Taate gaddisiistu Booran aana taltallee gandi bile daandii kaseena keessatti argamteellee dhageetteellee been kanaaf deebii ka kennan kaadirooti bilisiginnaa viidiyoo miidiyaa hawaasarra qoodamtuun dhuga ta'u BBC'f mirkaneessan. Badhaadhiin hundi galeessaatiin Afrika quubse biyyootan maqa qaban kanneen akka United States fi Raashiyaaf sinde gumaachuu kadhaadata mootummaan bilisiginnaa qoosa daa'imanii kan deddeebi'ee odeessuun lubbuu dheereffadha malee waan jedhe fakkaata. Waggoottan lama keessa biyyootan gugurdoo addunyaa jiran lama keessa tokko Itoophiyaa jechuun bara 2012 jechuun waggoottan lamaan dur waada kasee muummichi ministeera biyyattii Abiy Ahmed Ali Itoophiyaa biyyoota addunyaarra booddee tafan keessa lamaffa tolche Eertiraa taasisuun awwaalu sana mootii siyaasatti dhiyeennaan hordofarra gabaan. በነገራችን ላይ የ10 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት
በዚህ ደረጃ ትመደባለች የሚልም እቅድ አውጥተናል። ሁለት ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ። ከሁለቱ አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች። ወመታቴፉ ኢሰን በዳስ ጀቹን ባሊ ከቀበት ነገኝ ዋዳ ሴኑን አንጎ ኻርገት ዲሞክራሲ ምርከኔስ ጀቹን ቀብሶ መተኸቡተ ስርኒ ብልጥግና ወራና ሆንጌ ቤላ ቃለይንስ ጅሬኛቲፍ ሳረባም ምርግነሞማቲፍ ብየት ሳጥሌል ማነማ ረኮ ቢለፋቲን አከሲት ጋጋ ሙረት ተርጋም ገራውዱት ኬኛቻኑት ወይታጨን ሆይረሪ ኦሮሞ ተወሎረቴ ለብሰም ሀተተማን አከዳበቱፍ አድብልሱማ ኦሮሞ ጋፈቴም ሞቱማኔ ፓርቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ዱርፈሙ ከውምሱማ ሀሩምሳ አይዲዮሎጂ ፊ ፕሮጀክቲ ምኒልክ ለመፋቲን ገጌፈማ ጅረጀን ያመና ከንጀዱ አባውን ኩኒስ ፈዲ ዳንጋ በበልፈና ገሬ ፊንጣለየ ጀጀቤሱ ፊ ዳንጋ ሰባፊ ሰብለሞተ ጩንቁርፈሞ ኢትዮጵያ ከኔን ብሮ ገዲ ጥቄሱ ፊ ገቲ ዳብሲሱ ደበለታ ጀደ ጅራ አይዲዮሎጂ በበልፈና ከነ ኬሰቲ ሞቱማኔ ብልጽግና ፓርቲ ኡመንቶተ ጩንቁርፈሞ ሁንደረ ዲባ ጌሲሳ ጅራ ዳንጋ በበልፈና ገርቱ አንጎረ ጅሮሞ እቱማ በልሳ ጅራ ጀደ አባውን አዴምሳ ከነ ኬሰቲ ናኖሌን አካ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዚ ፊ ትግራይ ከኔን ናኖ አማራን ወልዳንገሰን ሄዱን ኢሳኒ ራኮብ ሳጥለመኒ ጅራቹ ኢብሴ ጅራ አደት ያሞ ኦሮሚያን ከለቲ ካባ በሃፊ ሊጣን ዳንጋ ሄዱን ሀዴለማ ጅራቹ ሂሙን ቀብየን ለፋ ኦሮሚያ እቱፊንሳን ወረረማ ጅራቹ ኢብሴ ሚሊሻኔ ሞቱሞተ ናኖሌ ከኔን ፓርቲ ብልጽግና ወሊን ገምታን ሆጀተኒ ፊ ወራኔ ኤርትራ ወጎታ ሰዲፊ ወለካ ደርበኒፍ ወራነ መንጫሳ ፊ አዳን ሂንጭን ከንረቲ bifa dhaabbataadhaan hirmaachaa jiru jedhe waraanaa fi ajjeechaan namoota nagaa tooftaadhaan geggeeffamu kun akkasumas duulli daangaa babal'ifattootaa kanneen yeroo bulchiinsi Abiy Ahmed gara aangootti dhuferraa eegalee itti fufee jiraachuu ibsuun ajjeechaa fi buqqeensi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaadha jedhe. yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa giddu galeessaa waliin qindoomuun Oromoo nagaa Walloo irratti waraana bal'aa labsee jira. Oromoon Walloo haleellaa gareewwan shoror keessa milishaa Amaaraa fi faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas gartuuwwan isaan waliin hidhata qabaniin haleelamaa jiru jedhee jira. Ajjeechaan Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa jiru sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi ummaticha buqqisuu kan kaayyeffate ta'uu eeruun weerarri kun yeroo baatii Ramadaanaa babal'achuun saammoo matumtisaa gara jabinaa fi cubbuu sirni aangoo irra jiru Oromoota Walloo irratti qabu mul'isaa jedhe. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayitaa isaan soomanarraa jiran kanatti namoota nagaa fi qulqulluu ajjeesuun amantaa musliimaa irra hedduun Oromoota Walloo hordofan gadi xiqqeessaa jira. Kunis qajeelfama bu'uuraa bulchiinsi impaayera Itoophiyaa ittiin ijaaramte afaan tokko amantaa tokko biyya tokko kan jedhu sana tumsaa jedhe abaa'oon dabalataanis impaayerri Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa eegdota riippaabilikaa loltoota Eertiraa fi garee daangaa babal'ifannaa faannoo Amaaraa 80,000 ol ta'an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weeraraa bal'inaan geggeessaa jiraachuu eera ibsi kun. Loltoonni bobbaafaman manneen jireenyaa uummata nagaa madda galii isaanii beeyladoota midhaanii fi midhaan ooyiruurraa jiran kan guban yommuu ta'u waraanumti kunis daa'immanii fi maatii Oromoo lafa isaaniirraa dhabamsiisuudhaaf wixineeffamee jedhe. Abaa'oon weeraraa kana cimsee balaaleffachaa humnoonni weerartuu hatattamaan kutaa Walloo keessaa akka bahaniif waamicha dhiheessee jira. Gareewwan Amaaraa fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa akka of qusatan loltoonni Eertiraa Oromiyaa keessaa akka bahan mootummoonni naannolee fi milishoonni sabaa fi sablammoota cunqurfamoo kanneen duula daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii kanarratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu akka dhaabaniifis hubachiisee jira. Yeroo ulfaataa kanatti Oromoon Walloo mana maatii fi qabeenyaa keessan tokkummaan dhaabbattanii akka eegdan hawaasni Oromoo bal'aanii fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi ala jirtan obbolaa keessan Walloo cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifnaa jedhe addi bilisummaa Oromoo. Hawaasni idil addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa of harkaa qabu aangoo irra bubbuluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraana qindaawaa labsuun gocha lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu geggeessaa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa akka taasistan irra deebiin waamicha taasifnaa jedhee jira ibsa isaa kanaan.